Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti naan qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya har'a odeeffannoo haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis maal inni fuula miidiyaa hawaasaa irratti wanta garmalee rifachiisaa turee fi onnee kumaatamootaa cabse. Keessaayyuu guyyaa kaleessaa galgala aartist Alii Birraa boqate jechuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti namoonni hedduu erga facaasanii booda hawaasni Oromoo gama jiru buqqa'ee rifaatuu fi gadda guddaadhaan guutamee ture. Haa ta'uutii dubbiin ta'ame faallaa ta'ee argame. Aartist Alii Birraa akkuma beekamutti dhiyeenyatti garmalee dhukkubsachuu mana yaalaa keessa jiraachuu namoonni hedduu quba qabu. Isumarra dhaabbatee namoonni hin hubanne hubannoo tokko malee ol baanii miidiyaa hawaasaa irratti boqachuu aartist Alii Birraa dubbatan. Egaan aartist Alii Birraan ammaan yeroo sadaffaa ajjeefamuu isaati. Egaan kun yaadan egaa amma dura biltsiginnaan ajjeesteeti jirti Alii Birraa osoo hin dhukkubsatin jedhame. Deebi'ee Dubaayiif yaalaaf gaafa inni deemu nan yaadadhaa waggaa lamaan irraa biltsiginnaan akka waan ajjeestetti aartist Alii Birraa ajjeefamee jira jedhamee uummanni Oromoo boo'ee ture daqiiqaa muraasa hanga qaamni isa bira dhaqee adda baafatee dhugaa baruuf. Achi deebi'ee dhukkubsatee ammas Dubaay gaafa inni dhaqu Dubaayitti osoo inni yaalamaa jiru aartist Alii Birraa boqotee jira jedhanii uummata Oromoo boochisan. Uummanni Oromoo mootu sababni inni boo'uuf boo'icha yaadee osoo hin taane aartist Alii Birraatiif kabajaaf jaalalli isaan qaban eenyumaanuu kan hin madaalledha. Kaleessas akkuma santu ta'ame. Aartist Alii Birraa dhukkubsachuu dhukkubsateera. Baay'ee dhukkubsata. Inumaa kana yeroo ammaa kana xiqqoo garmalee dulluma wajjin itti jabaatee akka jirutu dubbatama. Garuu Rabbiin isaa fayyisu kan jedhu uummanni Oromoo guutuun kadhannaa isaa gochaafii jira. Ani kan na ajaa'ibe aartist Alii Birraa du'a isaa eeguun keessaan maaf barbaachise warri diina. Uummanni Oromoo akka jaalatuun beekan keessaayyuu deddeebi'anii waan isatti farrisaniif har'a inni lubbuun jiraataa jira. Wallaahi amma durallee hin fayyu osoo isaan jedhan fayyee qaama guutuudhaan hawaasa Oromootti deebi'ee nu gammachiise. Aartist Alii Birraa nama guddaa Oromoo qabdu keessaa kan jalqabaati yoo jedhe afaan itti nan saalfatu. Namni kuni aartii qofaa miti. Hojiin inni saba kanaaf godhee hojii guddaadha. Afaan Oromoo kun akka afaan ta'e dhugatti kan ifatti baasee dubbate aartist Alii Birraati. Kaleessa afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhamaa ture. Afaan Oromoo hojiidhaaf hin danda'amu jedhamaa ture. Waa meeqa jedhamaa ture. Inni garuu afaanuma afaan Oromoodhaa dubbannee barannee taphachuunis afaanuma keenyani jedhee ifatti sodaa takka malee hawaasni Oromoo ofitti boonee akka haasa'u. Sirboota cidhaa, sirboota qabsoo, sirboota jaalalaa wanti inni aartii Oromoo tana keessatti hin gumaachiin hin jiru. Inumaa afaan Oromootiin sirbamuun hin turre. Reediyoon haasa'amuun hin turre garuu nama yeroo jalqabaatiif aartii Oromoo kanatti as bahe keessaa kan jalqabaati. Aartist Alii Birraa seenaa isaa dubbachuudhaaf kitaaba yeroo miti Giinnes Buukiin iyyuu nama hin ga'u. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf ani aartist Alii Birraa hedduu takkaan jaaladhaani. Rabbiin ammas umrii isaa tan amaanaa kan namni jedheeni onnee namaa rifachiisu kanaa miti umrii isaa amaana godheefi Rabbiin soorii isa haa jiraachisu. Inni ammas yaalirra jira. Adaamatti yaalamaa jira. Namoonni hordofaa jiranii. Egaan Rabbiin fayyaa isaatti haa deebisu. Ani kan na dhibe warri miidiyaa hawaasaa gaafa waa gale laayikii guddifachuudhaaf koomentii guddifachuudhaaf nama kabajaa hangana ga'u nama Oromoo miti Itoophiyaan itti boontee kabaja Dr. Alii Birraa ila kabaja aartist Dr. Alii Birraa sadarkaa hangana ga'u kan nama qabu gaafa diinni osoo hin hubatin ummata rifachiiftu na ajaa'iba. Uummanni Oromoo wallaahi onni irraa bu'e. Kan namni natti bilbilee gaafa akkas naan jedhu wallaahi hin amanne. Maaliif hin amanne? Amma duras jedhamee waan jiruuf odoo dhugaa dhafuu inni amrii rabbiitti dhufte hin amanu. Namni achi dhaabatee du'uusaa dhugaadhaan nutti muti. Maaliif? Yeroo hedduu jedhanii jiran du'uu fi dide hin du'u ammallee inni illee ni jiraata inshaallah. Kanan isinii dhaama.
rabbiin isaa fayyisu du'aa'ee akka amantii keessanitti kadhaafi namni kun nama Oromoodhaaf gumaacha guddaa godheeyyuu ilaalcha hamaa takka hin qabu baqatee akka nama biyya hin baane biyya abbaa isaa keessa taa'ee afaan isaatiin afaan Oromoo guddisuu irratti keessattuu hunda caalaa aartii Oromoo aadaa Oromoo irratti haala ajaa'ibaatiin hojjete sadarkaa Itoophiyaatti kabajaa guddaa qaba biyyattii keenya bira darbee jechuudha. Rabbiin ammas umrii isaa umrii amaana haa godhu. Artistoota qofa osoo hin taane aktiivistoonni hayyoonni mootummaan Itoophiyaa hanga inni jaalatu waan biraa dhiisa maaliif gaheen inni biyyattii saniidhaaf qabu guddaa gumaacha guddaa biyyattii saniif qabu siyaasaaf miti inni nama siyaasatii miti Alii Birraa nama sabaati ilma sabaati kanan isiniin jechuu barbaada inni biraa miidiyaa hawaasaa irratti akkuma argaa jirtan guyyaa kaleessaa dhaadannoo ajaa'ibsiisaatu biyya san keessa ta'amaa jira. Dhaadannoon ajaa'ibsiisaa maal inni Tigraayin ni bilisoomsina Abiyyi maal akka yaade ani hin beeku ka Tigraay dhiyeenyatti hin bilisoomti uummanni Tigraay illee mootuu barnoota fi tajaajila adda addaa argataa maali jedhame akkam godhee akka gochuuf deemu gaafii natti ta'e asiin isin gaafachuu barbaade sila waraanetiniin keessaa waasee injifatee ummata san bilisoomsamo Dabratsiyoon lakki biyyi teeti Geetaachoo biyyi keeti wajjin hojjennaa akka barbaaddan ta'a jechuun if deema kana gaafii natti ta'e garuu inni akka isaatti humnaan cabsinee ummata hiriira baay'isiisaa hin argine waan isaan jedhan ummanni dirqamaan akkamitti akka bahee beeytanii quba qabdanii ammasin maatii keessan quba qabdanii namni hiriira balaaleffannaa wayyaanee hin baane inni wayyaaneen garaagarummaan qabu tokkoffaa lammaffaa mootu tajaajila mootummaa tokkochaa wantoota akka sukkaara zayitii maalii kana bixaaqaa waan adda addaa kan argatu jedhame kana jechuun ati gaafa hiriira hafte akkuma wayyaanee dhaanii ajjeesan kan namni nama hin gaafanne san dhaanii os ajjeesan namni isaan gaafatu jechuudha. Mee maal jetta nama isin kanaan sadarkaa akkanaatu jira. Kanaafuu haalli biyyattiin keessa jirtu baay'ee qaanessaadha. Mee nuti dhiyeenyatti waan adda banneef haala biyyattiin keessa jirtu qabatamaan irra deebi'eetiniin kan isiniif gabaasu ta'a keessayyuu oboon maalirra jira kan jedhu gaafii hunda keessanii akka ta'e nan beeka. Biltsiginnaa fi wayyaaniin maalirra kan jedhu odeeffannoo irraa isinirraa hir'isnee akka jirru hin beekna. Odeeffannoo kenna wayitawaatti deebineetii waan jirruuf odeeffannoo miidiyaa hawaasaa dabalatee hunda isaatu ani isin biraan ga'a. Egaan daawwattoota keenya Anreedii Adam Tuubii amma faasaa dheeraan qabu dhimma artist Alii Birraa baay'ee waan garaana nyaateef dubbachuuf dhufe viidiyoo biraattii fi sagantaa biraatti walitti deebinaa namoonni haaraa taatan maatii nuti ta'a isiniin jedha ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa nagaara naa turaa guyyaa gaarii. Assalaamu alaikum.